Hayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel kunoo guyyaa irraa kan immoo barumsa addatee waa'ee Facebook irratti isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan kan immoo kan inni isinitti agarsiisu wantoota sadii barbaachisoo kan ta'ani yeroo baay'ee komentii irratti namoonni hedduun gaaffii kana waan na gaafataniifan isiniif deebisuudhaafan dhufe jechuudha. Gaaffiin keessanis kan inni ture yeroo baay'ee jechuudha paaspoortii keessan akkaataa itti Facebook irraa geddarattan kan inni na gaafatanii jirtu akkasumas illee paaspoortii kan dagatanii innaa deebistanii argachuutii barbaadan yookiin immoo Facebookiin ajalaa gubateera jettanii yaaddan tokko deebistanii karaa ittiin argachuutii barbaadan sanallee na gaafatanii jirtu. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa keessan dabalatee illee akkaataa itti Facebook irraa geddarachuutii dandeessan illee na gaafatanii turtan jechuudha. Kanaaf walitti qabee kana hundasaa isinitti nan agarsiisa. Hanga xumuraatti sirriitii step kiyya hordofuun na waliin ta'an isin jedha hordoftoota kiyya. Jalqaba gara Facebook keessanii dhufuu qabdu jechuudha. Wantoota amma isinitti agarsiisu kana hunduma isaa raawwachuudhaaf gara Facebook keessanii akka dhuftanii tuqaan sadan kana iddoo kanarra ni jirti jechuudha. Kanaan dura siitingiilee barbaachisoo kan ta'anii Facebook irratti wantoota hedduu isinitti agarsiiseetiin jira. Chaanaalii koo keessa seenuun daawwadhaan isiniin jedha. Baay'een keessan isan daawwatii waan jirtaniifan viidiyoo kana immoo isiniif hojjedhe jechuudha. Akka gara kanaa dhuftaniin wanti isin godhattan jechuudha. Siitingii kan jettu jirti jechuudha. Siitingii kana keessa seentu jechuudha. Kunoo ishee kana al tokkootiif kana keessa innaa seentanii gara kanaadha jechuudha. Kan inni isin dabarsu sagaleen kiyya xiqqoo ishee yoo dhagaamaa hin jiru ta'e dhiifamaa xiqqoo ishee utaalloo wayiin na qabateeti jira. Egaan gara kanaa ergii dhuftaniiti wanti isin gochuutii qabdanii dhuftanii personal information kan jettu jirti jechuudha. Personal information kana keessa al tokkootiif ni seentu jechuudha. Personal information kana keessa akka seentaniin wanti inni isin gaafatu kunoo bifa kanaatiin gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Achi booda iddoo kanarratti jechuudha wanta barbaadan geddaruu ni dandeessu jechuudha. Iimeelii keessan kan geddartanii iimeelii keessan geddarachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo maqaa Facebook kiyyaa akkabittiin geddaratanii kanneen na gaafataniif immoo Facebook keessan maqaa isaa lafis hin geddaratan addanadha. Kunoo iddoo kanarraa maqaa keessanii maqaa Facebook keessan geddarachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo gara boodaa ni deebitu jechuudha. Gara boodaa deebitanii siitingiilee hedduu argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan kunootti jechuudha Facebook keessan paaspoortii isaa lafis hin geddaratanii yoo normaalii Facebookii normaalii itti fayyadamaa jirtanii paaspoortii isaa qofaa geddarachuuti yoo barbaadan jechuudha. Kunoo akka siitingii keessa seentaniin bifa kanaatiin erginni isiniif baase wanti isin gootanii iddoo kanarratti jechuudha. Security and login kan jettu jirti. Security and login kana keessa innaa seentanii wanti inni isiniif baasu bifa kanaatiin gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Achi booda kunoo karaa Facebook kootiin namanna hordofaa jira jettanii kanneen yaadda yoo jiraattanii kunootti jechuudha. Siimoorii kana keessa seenuudhaani namoota isin duukaa Facebook keessan fayyadamaa jiranii of keessaa baasuu ni dandeessu jechuudha. Saniin booda kunoo loogaat gootanii jechuudha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Inni namanna hordofaa jira jettanii kanneen shakkitan yoo jiraattanii bifa kanaatiin of keessaa nama isin hordofaa jiru baasuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kunoo akka kanatti illee nama barbaadanii baasuu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan immoo waa'ee paaspoortiiti jechuudha. Akkuma jalqabarratti sila isinitti himuudhaaf yaade paaspoortii keessan kanneen geddarachuudhaaf barbaadan jechuudha. Kunoo siitingii keessaa akka seentaniin wanti inni isiniif baasu jechuudha. Kunoo change passport kan jettu jirti. Kana kan isin argattanii security and login kan jettu kana keessaadha jechuudha. Kana keessa innaa seentanii kunoo bifa kanaatiin gara kanaa isin fida. Achi booda change passport kan jettu jirti jechuudha. Change passport kanatti innaa isin al tokkoo fi buutanii kunoo gara kanaadha jechuudha. Achi booda iddoo jalqabaa kanarratti kunoo kana galchitu jechuudha daawwattoota. Dhiifama current passport kan lafa jedhutti paaspoortii amma itti fayyadamaa jirtan ni galchitu. Saniin booda iddoo kanarratti immoo dhuftanii jechuudha. Paaspoortii haaraa galchuu barbaadan iddoo lamaan kanarratti ni galchitu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin ergi galchitanii saniin booda iddoo kanarratti save change godhatanii change godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf paaspoortii FB kiyyaa akkabittiin geddara kanneen jettanii bifa kanaatiin jechuudha kan inni geddaramu jechuudha. Inni kan biraan immoo Facebookii isin jalaa gubate yookiin immoo Facebookii keessanii yoo paaspoortii isaa guutummaa guutuutti dagattanii namoonni yeroo baay'ee jechuudha Facebookii isaanii paaspoortii ennaa dagatanii isa dhiisanii kan biraadha jechuudha kan isaan banatanii. Har'aan kana garuu karaa salphaa ta'eetiin paaspoortii Facebook keessanii yoo dagattanii akkaataa itti deebifatanii kan biraarra kaa'achuuti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo wanti gochuun isin barbaachisu jalqabarratti jechuudha. Loogaawut jettanii ni baatu jechuudha. Loogaawut jettanii ni baatu.
as keessa akka baataniini gara inni itti isin deebisu gara jalqabaatti jechuudha kan inni isin deebisu saniin booda iddoo kanarratti kan barbaadan banachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan iddoo kanarratti jechuudha Facebook baay'ee qabaachuu ni maltu ta'a. Isa dhiistanii isin wanti isin gochuuti qabdani kunoo login to another account kan jettu jirti jechuudha. Kanaafi login to another account kan jettu kana innaa isin cuqaastanii iddoo kanarratti bifa kanaatiin isiniif fide jechuudha. Saniin booda iddoo kanarratti gaa Facebook keessanii passport isaa yennaa dagattanii wanti isin gochuuti qabdanii kunoo forget your passport kan jettu jirti jechuudha. Forget your passport kana innaa isin cuqaastan jechuudha. Garinni itti isin geessu garanadha jechuudha. Iddoo kanarratti isin fida isaaniin booda wanti isin godhachuuti qabdanii yoo kanaan dura Facebookii sana lakkoofsa bilbilaadhaan banattanii jirtu yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa iddoo kanarratti ni galchitu jechuudha. Yoo immoo iimeeliidhaan banatta yoo ta'e akkasuma iimeelii keessan iddoo kanarratti barreessitu jechuudha. Egaan bifa kanaatiin yookiin maqaa ittiin Facebookii sana banattan illee barreessuun ni danda'ama jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf iddoo kanarratti wanti isin rakkisu hin jiru. Saniin booda lakkoofsa bilbilaa sana akka barreessitaniin ni argattu jechuudha daawwattootiyyaa. Amma fakkeenyaaf meestii Facebookiin kanaan dura paaspoortii isaa irraanfadhee irra deebi'ee akkan yaadadhuu fi nan haaromfadheen isinitti agarsiisa jechuudha. Akka barreessanii fixxaniin wanti isin gochuuti qabdani sarchi gootu jechuudha. Sarchi akka gootaniin wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin Facebookii lakkoofsi bilbilaa amma ittiin guuttan sun banameetii jiru hunda isaa addanarratti baay'isee isiniif fidu ni mala waan ta'eef isin wanti isin gochuuti qabdani Facebookii koodha kun akkaawuntii koodha kun jettanii kan yaaddanii akkaawuntii keessan isan isinitti fakkaatu sana irraa al tokkootiif ni galtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebookiin kun kan kiyyadha paaspoortii isaa irraanfadheetiin jira yoo yaadachuutii barbaade wanti gochuutii qabu al tokkootiif ergeen maqaa nama barbaadu sanarraa cuqaase kun continue kan jettu jirti jechuudha. Continue kana innaan cuqaasu wanti inni na gaafatu kunoo bifa kanaatiin digitii koodii na gaafate jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti akkuma agartanii enter the 6 digit koodii sent to dha. Jedheetu lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanarratti isin barreessa waan ta'eef iddoo kanarratti lakkoofsa bilbilaa isin irratti ittiin sarchi godhattanii Facebook keessan ittiin banattan sanarratti koodii isiniif ergu isin dirqama wanti isin qabaachuu qabdanii lakkoofsa bilbilaa yookiin emailii ittiin Facebook sana banattan of hirkaa qabaachuu qabdu saniin booda iddoo kanarratti yennaa isin galchitanii yeroo sana deebistanii continue gootu jechuudha. Lakkoofsa ifama koodii lakkoofsa bilbilaa yookiin immoo emailii keessan irratti isiniif ergamu sana iddoo kanarratti akka guuttaniin continue ni jettu. Saniin booda continue yennaa isin jettan paaspoortii haaraa akkasiin uummattaniif isin gaafata. Paaspoortii haaraa kan mataa keessanii uummattanii Facebook keessan salphaatti deeffachuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf egaa salphaatti Facebook keessan akka kanatti sirreeffachuutti ni dandeessu kanneen gaaffii na gaafatanii bifa kanaatiin jechuudha kan sirreeffachuutti dandeessan siitingii Facebook keessan kanneen paaspoortii fi lakkoofsa bilbilaa wajjin wal qabatan jechuudha daawwattootiyyaa. Egaan isaa muraasa booda immoo waa'ee WhatsApp irratti wanta barbaachisa ta'e wantoota ciccimoo lamaan isiniif dabarsa jechuudha. Viidiyoo isaa eeggadhaan isiniin jedha ammas nagaan naaf tura isin jaalladha isinin kabajaa. Ciao.